Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa har'a difeensi makaanizimii mata duree jedhamuun saayikoolojii walitti deebinee jirra. Kaleessa akkuma yaadatamu paartii tokkoffaa chaaptar 6 kan waliin barannee dabarsine ta'uun ni yaadatama. Akkasumas har'a poointiin nuti kaleessa irratti dhaabne difeensi makaanizimiidha. Mee har'a definiishinii difeensi makaanizimii akkasumas immoo egzaampiloota difeensi makaanizimii most common kataa maal fa'a akka ta'anii fi definiishinii isaa fi egzaampiloota isaas kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumas yoo yeroo nu dhaqqabsiise immoo trait theory of personality kan jedhullee as jalatti kan waliin ilaallu ta'a yookaan kutaa kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Mee definiishinii difeensi makaanizimii irraa haa kaanu. Difeensi makaanizimii maal akka ta'e baay'ee wanti isin beekuu danda'u qabaattan difeensi makaanizimiin mana murtii olaanoodha. Takkaa'u mana murtii godinaati. Manni murtii jalqabaa eessarratti ta'a jennaan igoo irratti ta'a. Yoo igoon super igoo fi ed takkaa'u dominance conflict paartilee kana lamaan gidduutti ta'an araarsuu kan dadhabdu taate yookaan maaneejii kan gochuu dadhabdu taate probleemii igoon tuni maaneejii gochuu dadhabuudhaan uumame san bakki itti riifar ta'u takkaa'u mootu itti ergamu difeensi makaanizim of saayikoolojii kan jedhamudha. Kanaafuu difeensi makaanizimiin rakkina igorra ol tare takkaa'u probleemii igorratti furamuu dide kan ed fi super igoo gidduutti ta'e san furuudhaaf kan fayyadu ta'uu asumaan hubachuu danda'u qabaanna. Kanaaf mee definition isarraa kaanu defense mechanisms are unconscious tactics that either prevent treating material from surfacing or disguise it when it does jedha. Kanaafuu defense mechanismiin kun unconscious tactics dha. Tactics osoo hin beekne osoo hin taane osoo hin beekin maal gochuuf fayyadu waa lama gochuuf fayyadu. Either yookaan akkam godha either treating material from surfacing wanti nuti yaadachuu hin barbaanne takkaa'u dalaguu hin barbaanne yookaan dhaga'uu hin feene suni akka inni dirreetti ol hin baane takkaa'u hin mul'anne yookaan goonu ta'e yookiin immoo disguise jechuun bifa isaa yookaan jijjiirru ta'e it when it does yoo inni kan dalagamuuf ta'u taate takkaa'u kan ol ba'uuf ta'u taate bifa isaa jijjiiruudhaan haa ta'u akkasumas immoo akka inni gara dirreetti takkaa'u mootu gara mul'atutti ol hin baane gochuudhaan kutaa unconscious jedhamu takkaa'u kutaa dudduubee sammuu keenyaa keessatti ukkaamsuudhaan takkaa'u dhoorkuudhaan yoo kan hambisnuu fi bifa isaa kan jijjiirru ta'e difeensi makaanizimii jedhama. Kanaafuu difeensi makaanizimiin probleemii super igoo fi ed gidduutti uumame kan igoodhaan maaneejii ta'uu dadhabame san maal gochuudha reduce gochuudha. Haala kamiin reduce godha jennaan takkaa'u haala kamiin prevent godha jennaan akka inni gara dirreetti ol hin baane takkaa'u hin mul'anne gochuun haa ta'u yookaan bifa isaa jijjiiruudhaan haa ta'u yoo kan prevent godhu taate takkaa'u kan reduce godhu taate xiqqeessu taate makaanizimiin kun psychological mechanism defense mechanism of psychology jedhamudha jechuudha. Kanaafuu some psychological defense mechanisms are discussed below jedha. Muraasni psychological defense arma gaditti eeramanii jiru jedha. Kanaafuu psychological defense mechanismiin gara akka siguman difruud kaayetti naannoo 10 beekamoon inni kaa'e mucattiin isaa aanaa jedhamtullee gara habbaa 6 yookaan 8 itti dabalte naannoo 18 diidama waan ta'u jira. Garuu san keessa most commonly fi daily activity keessatti takkaa'u life keessatti ilmi namaa kan itti fayyadamu isaan beekamoon ta'an kan siguman difruud kitaaba kanarratti nuu kaa'e 8 kana bal'innaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Inni tokkoffaa repression defense mechanism jedhama. Repression defense mechanism kun a defense mechanism that involves banishing, treating thoughts, feelings and memories into the unconscious mind jedha. Kanaafuu repression kun defense psychological defense mechanism keessa isa tokko ta'e kan maal godhuudha banishing kan godhuudha kan ukkaamsuudha banishing treating thoughts
yaada simiidhu san takka humootuyyuu waan si dhufe sun takkaa'u kan sinaasu takkaa'u kan sirifachiisu yaada sirifachiisu sinaasu simiidhu san maal godhuudha baanish godhuudha ukkaamsuudha yookaan haayidi gochuudha akka inni gara sarfeesitti ol hin baane akkasumas fiilingiin sun yoo fiilingii tiriitti godhu taate simiidhu yoo taate tiriitiin fiilingii simiidhu san illee maal godhaa ukkaamsee kan unconscious mindii keessatti tursiisuudha yookaan memory waan ati muudannoo yookaan waan kana dura ati face goote jireenya kee keessatti si qunname yookaan si muudate sun yoo isa yaadatte yaadachuun isaa sun yoo ka tiriitti godhu taate takkaa'u kan si miidhu yoo taate akka inni si miineef jettee yaadota si miidhuu fi muudannoo si miidhuu fi akkasumas immoo miira si miidhu kutaa unconscious jedhamu takkaa'u duuba sammuu san keessatti ukkaamsitee qabuun maal jedhamee beekama repression jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kan fudhannu taate an Ethiopian husband who is defeated by his wife will not remember or talk it out again jedha. Fakkeenyaaf abbaa warraa Itoophiyaa keessa jiru tokko haa ta'u kama fedhee haa ta'u maaliif karkulamiin kitaaba kana Itoophiyaa irratti bu'ee waan ta'eef fakkeenya Itoophiyaa fudhatee abbaa warraa Itoophiyaa keessa jiru kan haadha warraa isaatiin tumame takkaa'u lolameen tokko lola isheen isaan lolte takkaa'u reebinsa isheen isa reebde takkaa'u tumaa isheen isa tumte san yaadachuus hin barbaadu alatti illee baasee iccitiin isaa kun akka isa dhagamuun fedhu takkaa'u mootu akka namni dhaga'e itti kolfuun fedhu maaliif wanti kun yoo kan dhaga'u taate isaaf salphina waan ta'eef takkaa'u mootu isa qaanyessa miira gadaantummaatu itti dhagama waan ta'eef waan kana yoo yaadate namnis akka isa dhaga'uun fedhu innis immoo waan san yaadachuun fedhu yoo ati warraa isaa guyyaa tokko jireenya isaa keessatti isa kan kuffistee tumtu taate yookaan reebicha hamaa kan reebdu taate ofii isaatiif illee yaadachuun fedhu namnis ala bahee iccitiin isaa kun akka isa dhagamu hin fedhu jechuudha. Akkasumas immoo shamarran tokko tokko ka durbummaa hin qabne yeroo namni waa'ee akkaataa durburummaan isii sun ishee irraa fudhatame yaadachuu hin fedhan. Maaliif fakkeenyaaf yeroo namni waa'ee durbummaa haasa'utti waan san biraa ni baqatan isaan biraa deeman yeroo kanatti maaliif waan san ukkaamsuu fedha yoo kan yaadatan ta'e akkaataa santu itti dhagama ni seenahanii ni yaaddaan ni dhiphatan waan ta'eef dhiphinnaa fi yaadincha san hir'isuuf jedhanii waan san maal godhanii unconscious mindii keessatti fiilingii sanaa ta'u taa'otii sanaa ta'u akkasumas immootuyyuu wanta isaanitti yoo kan mul'atu ta'e ol ba'u taate sarfee irratti isaan miidhu san yoo kan ukkaamsan ta'e defense mechanism namni kun fayyadamu maal jedhama repression defense mechanism kan jedhamudha jechuudha. Fakkeenyaaf akkasumas fakkeenyi dabalataa namni tokko yoo akka tasaa ta'e dogongora hamaa wayii kan raawwatu taate dogongora hamaa isaa san akkaataa dogongora san itti raawwatee fi akkasumas immoo dogongora san raawwachuu namni akka isa dhaga'u yookaan hin feene taate defense mechanism inni fayyadamuu qabu maayini repressionidha jechuudha. Kanaafuu repression defense mechanism hojii haa ta'u jecha haa ta'u gocha takkaa'u gochaa fi jecha atii fi uumaan kee takkaa'u rabbi beektu qofa kan dogongoraan dalayde haa ta'u beektee dalayde san nama biraatti himuus hin feetu akkasumas ofii keetillee yaadachuu hin feetu yoo yaadattee fi namni biraas dhaga'e ati saayikooloojiin kee ni miidhama waan ta'eef saayikooloojii keessan tiisuudhaaf jettee gocha atii fi uumaan kee takkaa'u rabbi qofti beeku san yoo dudduubee sammuu keetii takkaa'u unconscious part of your mind keessatti ukkaamsitee kan tursiistu taate takkaa'u mootuyyuu akka inni hin yaadatamne kan gootu taate repression defense mechanism fayyadamte as keessatti maal tura defense mechanism kana keessatti motivate forgetting waan jedhamu jira barattanii jirta waan ta'eef motivate forgetting jechuun osomaa beektu waan kana miira kee tiisuudhaaf jettee takka'u sammuu kee tiisuudhaaf jettee of dagachiista jechuun ni beekta wallaaltee osoo hin taane osomaa beektu unconscious mindii keessatti ukkaamsita jechuudha. Kanaafuu repression defense mechanism gosa defense mechanism keessaa isa tokko ta'e kan motivated forgetting fayyadamuudhaan feelingii haa ta'u taa'otii haa ta'u akkasumas memory maal nu godhan tiriit nu gochuu danda'an unconscious mind keessatti ukkaamsuti. Kanaafuu exampleota isaa likkitti adda baafachuu danda'uu qabaatanii inni lammaffaan denial ka jedhamudha. Denial jechuun immoo dhugaa haaluu takkaa'u dhugaa jirtu kaaduu jechuudha. A refusal to recognize or acknowledge a threatening situation.
situation sun dhugaadha dhugumaan isa san irratti argamee jira garuu inni situation isaa yoo kan dhugoomsu ta'e recognize yoo kan godhu ta'e yookaan acknowledge yoo kan godhu taate isa miidha situation sun waan isa miidhuuf psychology isaa miidhaa jala baasuuf godhee maal godha waan san refuse godha ni dida takka humootu dinneel godha ni fudhatu ni kaada jechuun san fakkeenyaaf fudhannu namni tokko hospitaala dhaqee ati HIV qabda takka HIV positive dha yoo kan jedhaniin taate abadan ani hin qabu HIV hin qabu meeshaa keessan ture ngoree meeshaa isin itti laboratory nalaaltu ture gora qaba malee ana abadan dhibee kana hin qabu jedhe yoo dinneel ka godhu taate namtichi kun maal gochuu jira psychology isaa tiisutti jira jechuudha fakkeenyaaf dhibee HIV kana qabaachuu kan ofitti mirkaneessu ta'e yeroo masan namtichi maal keessa galuu danda'a depression keessa galuu danda'a yookaan suicide keessa seenuu danda'a suicide keessa ufuu dhuufaa danda'a waan ta'eef kanaafuu psychology ofii tiisuudhaaf waan kana maal jedha abadan ani waan kana hin qabu jedha situation dhuguma garuu namtichi dhugumaan qaba doktortichi takka ummootu namni qorannoo laboratory raawwate suni haaluma sirrii raawwate meeshaaleen sirrii garuu inni abadan ani hin qabu jedhee isa kana dhugaa jirtu kana kaaduudhaan dhibee HIV AIDS qabaachuu kana kaaduudhaan ani hin qabu meeshaa keessantu dogongore jedhee yoo dhugaa kana kan haalu yookaan kaadu taate defense mechanism inni fayyadame dinneel jedhama akkasumas immoo example bira ati dhibee onnee qabdaa hin qabu ani ati kaansarii qabdaa hin qabu ani yeroo baay'ee fakkeenyaaf hattuunfa ati hattu yoo kan jedhaniin taate ana hattuun ana hattuu miti takka'u ati alkoolii dhuudaa machaadhaa farsaamidha yoo kan jedhaniin ta'e ani hin dhugu abadanii alkooliin dhuguu jedhee yoo dinneel kan godhu taate takka humootu yoo kan kaadu taate fudhachuu yoo kan didu taate defense mechanism inni fayyadame dinneel defense mechanism fayyadame inni sadaffaan immoo regression kan jedhamudha jechuudha regression kunillee defense mechanism keessaa isa tokko ta'ee maalitti deebuudha umrii ijoollummaatti gad deebi'u amala umrii ijoollummaa yoo kan garsiistu ta'e ati maal tiisuudhaaf psychology kee tiisuudhaaf akka psychology kee hin miidhamne situation tokkorratti psychology kee tiisuuf jettee yoo amala ijoollummaa yeroo daa'imummaa raawwattu sanitti kan gad deebitu taate maal jedhama regression defense mechanism jedhama kana jechuun fakkeenyaaf abbaan kee yookaan haati kee yookaan humootu barsiisan ati waa balleessitee sidhaanuudhaaf sitti dhufnaan akka ijoollee daa'ima waggaa 5 gadi takka waggaa 3 gaditti yoo kan boossu taate yeroo san barsiisan takka maatiin kee kasireeban takka sidha'uudhaaf deeman sun akka sidhiina saniif jettee boo'insa kan bochu yoo taate maal jedhama amalli takka defense mechanism ati fayyadamtee sidhaanuu takka humootu tumamuu jalaa ittiin baatsun regression kan jedhamudha jechuudha akkasumas immoo barsiisaan tokko yoo grade F kasii kennu taate ati nama guddaa taate barataa university taate dhaayite yoo kan boossu ta'e an akkana haadhaaf abbaan qabu maal jettee faalaasii appeal to bt fayyadamte yoo kan boossu ta'e yeroo kanatti illee defense mechanism ati fayyadamte grade san barsiisarraa argatte regression kan jedhamudha jechuudha sababiin isaa yoo grade san akkasitti F sun akkasitti haftu taate ati psychology kee maal ta'a abnormal ta'a psychologically ni miidhamta waan ta'eef psychologically akka miidhamneef malli miidhama san jala ati ittiin of baaftu defense mechanism keessaa regression dha jechuudha regression jechuun return to the earlier stage of your life itti deebuudha jechuudha akkasumas immoo yeroo baay'ee namni gurguddaa ta'e kottee akka qeensa isaanii yoo ilkaaniin ka ofirraa maal godhan taate ofirraa kan muran takka ofirraa kan kutan yoo taate namni kunillee maal garsiisutti jira yeroo kana regret ta'utti jira gara ijoollummaatti gad deebi'u jira kanaafu wantoonni defense mechanism haala kana fakkaatu fayyadaman hundi psychology isaanii tiisuudhaaf jedhaniiti waan ta'eef kanaafu regression illeen one of the psychological defense mechanism used to prevent the unpleasant effects of what the conflict between id and the superego da jechuudha kanaafu inni afraffaan immoo rationalization kan jedhamudha rationalization kun immoo maalidha wanta si mudate sababa dhugaa jiru dhoysiteeti sababa soba timbakka buufta sababa dhugaa yoo himte psychologically ni miidhamta akkasumas immoo nama birattis hin jaalatamtu nama birattis jaalatamuudhaaf jettee takka psychology kee tiifachuudhaaf jettee sababa dhugaa jiru san dhoysitee sababa biraatiin bakka buuftee sababa nama biratti fudhatama qabu san yoo kan himtu taate yookaan dhiyeessitu taate rationalization defense mechanism fayyadamte jechuudha giving socially acceptable reason sababni itti kennitu sababa socially acceptable ta'e hawaasa biratti acceptable ta'e for once inappropriate behavior kee bada inappropriate
takka humootu gocha kee kasirrii hin ta'in badii balleessite saniif ati badii san akka namni sitti hin naqqaaneef takka humootu akka namni sitti hin dheekkamneef ati sababni ati dhiyeessitu sababa hawaasa biratti fudhatamaa ta'e yoo kan ta'u taate mala kana fayyadamtee saayikoolojii kee fi akkasumas qaama kee tiisuudhaaf kan deemtu yoo ta'e raashinaalaayzeeshin difeensi makaanizimii fayyadamte jechuudha. Example tokko haa fudhannu barsa yoo gireedii badaasii kan kennu taate ati maal jettaas deebitee hiriyoota kee biratti jechuun simatuuyyuu gireedii badaa galmeesse ati barumsa hin dandeettuun dubbistu baktaraa teessa waan ta'eef dhumarra gireediin kee gireedii gadaanaadha. Gireedii gadaanaa galmeessinaan maal jetta barsiisatu naa kenne astamaariin nu eessaxxanii jetta malee anaatu hojjetee fidee osoo hin taane naaf kennee takkaa'uu natti kennee barsiisan na kenne jettee maal sababni ati dhiyeessitu maal akka nama barsan gireedii kee sirraa muree takkaa humootu barsadhaan wal loltee gireedii hin taane sii kenne laalta garuu simatu gireedii san galmeesse. Laffaatuma keettu haga san qofa waan ta'eef ati garuu yoo laffaatiin kee fakkeenyaaf 50 haga akka ta'u taate namni si kolfaa saayikooloojikaalii ni miidhamte hiriyaan kee even jaalalleen ta'e si kolfuu dandeetti maaliif ati barumsa yoo wallaalte namni hundi si tuffata waan ta'eef namni yoo si tuffate saayikooloojikaalii ni miidhamta. Kanaafuu namni dhagee waan kan akka sin tuffanneef sababni nama san biratti fudhatama ta'ee namni kun akka nan tuffanne an godhuu maali jetteeti barsiisatu gireedii badaa kana naa kennee anaa miti baran 90 wayii fide yoo kan jettu taate raashinaalaayzeeshin difeensi makaanizimii fayyadamne jechuudha. Akkasumas immoo yoo waa balleessitee takkaa'u barumsa dadhabdee gibbirraa kan ari'amtu taate maal jettaa bar ani mallastu yuunivarsiitii irraa na ari'ee ati qeerroodha jedheeti qabsoodhaaf qabsoo keessammaa hirmaatta jedhee mootummaan gibbirraa na ari'ee jetta. Garuu ati maaliin galte qabxii dalaguu dadhabdee caarramtee galte garuu maatii kee biratti akka maatiin kee sun sin ariineef takkaa'u akka maatiin kee sun immoo jireenya kee kan gara fuuldura irratti dhiibbaa sitti hin qabneef jettee warra kee biratti fudhatama argachuudhaaf sababa an qabsoo Oromoo takkaa'u sabaa keessatti hirmaadheef na ari'ee gibbiin malee qabxii fi miti yoo kan jettee sababa sobaa kana maatiidhaaf kan dhiyeessitu taate ati difeensi makaanizimiin ati fayyadamta raashinaalaayzeeshin difeensi makaanizimii jedhama jechuudha. Akkasumas shamara takka jaalattee shamarri takka gaafii jaalalaa keessa yoo kan sididdu taate erga isiin sididdee booda ati maal jetta raashinaalaayzeeshinii ati fayyada awwaan barumsa kiyyattiin jabaadha iyyuu isimaan barbaadu an barumsa kiyyatti jabaadha isiin sididde garuu sididuu isii san fakkeenya hiriyyaa keetitti yoo ka himtu taate gaafa hiriyyaan kee awwa miciyoo sammaa dhiifte sila siin jedhu maali miciyoo gaaf dhiyoo jaalatan maa dhiifte yoo siin jedhu ati maal jetta an barumsa kiyya naa wayya steejii kanarratti jaalalummaanuu nan barbaachisu an barumsa kiyya irratti jabaachuu qabaa yoo kan jettuun taate sababni ati isaaf dhiyeessite kun biheevarii keessa waliin sababa waliin deemu miti silaa sababni sirrii na diddee jechuu ni qabda. Na diddee yoo jetteen akkamitti ati ilma dhiiraa taate isiin sididdi takka yoo ati wallolte ka ati ka ebalu sididde sanii mi ka dhalaan sididde sanii miti maal jedhee si tuffata si arrabsa waan ta'eef gaaf si arrabsa saayikooloojii keetiif hin ta'u ni miidhamta waan ta'eef saayikooloojikaal miidhama kana jalaa of baasuudhaaf ati raashinaalaayzeeshinii fayyadamtee sababa hiriyyaa keessan biratti fudhatama qabu barumsa irratti jabaachuu qabaan ammatti barumsaan na barbaachisa jettee soba kan dhiyeessu ragaa sobaa yookaan sababa sobaa kan dhiyeessituuf yoo ta'e raashinaalaayzeeshin difeensi makaanizimii jedhama. Inni afraffaan immoo diispileesimanti difeensi makaanizimiidha. Akkuma maqaan isaa ibsittu diispileesimantiin immoo bakka buusu wanni si miidhe tokko waan biraa kan ati immoo waan san haaloo irratti bahattu kabiraati jechuudha. This displacement defense mechanism is which involves what expressing feelings toward what a person who is less treating than what the person who is true target of those feelings jedhala. True target of those feelings sit dhagame saniif warri dhugumaan targetti ta'an kabira garuu ati warra san dhiiftee warra dandeettu kan mootu feelingii keessaniif targetti hin ta'in irratti yoo haloo kan baattu taate takkaa'u aarii keessa yoo kan baattu taate displacement jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf ati ka itti gufatte dhakaadha dhakatti gufatte deebitee bulukooti namaa takkaa'u wanti namni mana irraa ijaaru bulukoota kana yoo kan dhiittee cabsitu taate maal jedhama displacement jedhama. Kan si dha'e dhakaadha takkaa'u kan si gufachiise dhakaadha. Ati immoo kan deemtee erga dhakaa san bira achi tartee yoo xiqqoluutti si wayyooti bulukoota namaa dhiittee yoo kan cabsitu taate maa inni raashinaal displacement dha jechuudha. Maaliif jennaan
bulkooti yoo dhiitte sii cabaa ni dandeetta. Garuu dhakaa itti deebitee yoo kan dhiittu taate haguma durarra luuti kee cabee si miidhama malee miidhuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu ati dhakaa si dha'e dhiiftee bulkoota namaa kan namni mana ittiin ijaarratu dhiittee yoo kan cabsitu taate displacement jedhama. Akkasumas ati hojjetaadha, boosii qabda, heedii qabda, heedii keessanii wal dhabdee galte, heedii keetii wal dhabdee galteeti haadha warraa ta'e galtee mana keessatti kan dhaantu yoo ta'e takkaa ijoollee ta'e xixiqqoo kan dhaantu yoo ta'e yeroo kana kasilaa simiidha fiilingii keessaniif ka abbaa ta'e tiruu taargetii ka ta'e boosiisan dha'uu waan hin dandeenyeef dhuftee niitii ta'e takkaa ummatu ilmaan ta'e tan dandeettii irratti qabdu san tumuudhaan aarii san ofirraa yoo kan baasu ta'e maaliif yoo akkasitti hin tumin aariin keessuun sirraan ba'u yeroo dheeraaf si hojii gaaf ture saayikooloojii irratti miidhaas fiduu danda'a. Garuu san dagachuudhaaf jettee haadha warraa kee takkaa ilmaan kee yoo kan tumtu taate displacement fayyadamtee jechuudha. Akkasumas immoo example biraa maal jennee fudhachuu dandeenya? Asuma jalatti fakkeenyaaf namni tokko yooniif ilmaan hangafaa fi xiqqaatu jira. Abbaan ilma hangafaa san yoo kan tumu taate sababa abbaan ilma hangafaa san tumeef inni illee ijoollee xiqqoo isaa gadii waan abbaan isa tumeef aarii abbaan isa tume san kafalachuuf ilma xiqqaa isaa gadii san inni illee yoo kan tumu taate yeroo kanallee displacement defense mechanism fayyadamuudhaan aarii takkaa humootuyyuu saayikooloojii isaa san maal godheedha tiisee takkaa tasgabbeesse jechuudha. Inni itti aanu maal jedhama? Projection kan jedhamudha jechuudha. Projection illeen displacementidhaan walitti dhiyaata. Garuu inni kun inni a defense mechanism that involves attributing one's undesirable feelings to other people. Kun akkami amala ufiin feene tokko takkaa undesirable amala ta'e amala fokkataa takkaa amala hin jaalatamne tokko nama biraatti maal gootaa yaamta takkaa nama biraatti dabarsita amala san. Fakkeenya tokko haa fudhannu. A paranoid person uses projection to justify isolation and anger jedha. Namni waa shakku tokko projectionii kana fayyadamuudhaan isolationii fi aarii isaa maal godhaa identify godhaa takkaa justify godhaa jedha. Fakkeenyaaf ati qormaata hattee qabamte qormaata hatuun sun gaarii miti qormaata maa hattaa gaafsiin jedhan ebaluuyyuu hin hatti bar ebaluuyyuu hattee kan jettaate hanna ofii qormaata hatte kana ammallee nama hatti sanitti ebaluu hattee jettee nama amala kee bada hatuun undesirabilidha. Undesirable feelingidha. Undesirable feelingii kan yoo si qofa ta'e egaa undesirable feelingii kun si qofa irratti yoo argame psychologically keetiif miidhama jechuun si qofa irratti argamuun sun si miidha saayikooloojii. Garuu akka saayikooloojii kee kana jajjabeessuuf ana bichaa mi bar namni birallee hin hataa ebaluuyyuu hatee jettee undesirable feelingii sirratti argame kana nama biratti illee kan dabarsitu taate maaliif ati waliin jajjabaachuuf ana qofaa miti waan jedhu sammuun ta'e yoo kan bartu taate yoo kan dhageettaa hanga tokko ni tasgabbaa. Garuu yoo hanni sun isa qofa irratti argamu taate saayikooloojii ni miidhama. Ani nama keessa akkamitti adda ta'e hannaan qabamee har'a salphadhe waan jedhu itti dhagahama. San ofirraa facaasuuf maal ebaluuyyuu bar hattee jirtii qormaata akka namni sun kasibicha to'atan jenneen ebaluuyyuu hattee jirtii maaliif ana qofa gaafatta yoo ka jedheeni undesirable feelingii san nama biraattis kan dabarsu yoo ta'e takkaa nama biraatti illee kan qoodu yoo ta'e maal fayyadameetiin projectionii fayyadamee jechuudha. Yeroo takka ijoolleen abbaan yeroo fakkeenyaaf guyyaa waa balleessanii kan tumu taate uf qofaa waan san akka hin tumamneef maal jedhaniini abbii ana qofaa miti bar ebalullee balleessa ebalullee waan akkana godha ebalullee waan akkana godha badii abbaan irratti arge. Fakkeenyaaf abbaan badii nama Ahmad jedhamu irratti arge Ahmadiin gaafa abbaan galgala badii isaa saniif adabuu barbaadu Ahmadiin sun immoo ijoollee biroo ta isaanii xixiqqoo isaa ta'u guddoo caalalleen balleessa tolosalleen balleessa faaxumalleen balleessiteedhee ijoollee isaanii san isa wajjiin adabbii inni qooddachuu deemu tana akka isa wajjiin qooddattu yoo kan godhu taate projection defense mechanism fayyadamee jechuudha. Kanaafuu projection defense mechanism undesirable feelingii isa biratti in fudhatama hin qabnee fi nama biratti illee fudhatama hin qabne ka ufillee jibbusan ka namni birallee irraa jibbusan akka isa qofa irratti feelingiin sun hin hafne namni birallee feelingii san akka godhutti itti himuu takkaa'uu nama biraatti illee undesirable feelingii san qooduu jedhama. Reaction formationiin immootu inni kunis defense mechanism keessaa kan yeroo baay'ee dargaggoonni fayyadamanidha. Defense mechanism that involves a tendency to act in a manner opposite to one's true feeling. Kuni maayini defense mechanism maal of keessaa qabudha? Diddaa feelingii dhugaas keessa jiru san faallaa feelingii dhugaas keessa jiru san yoo kan ibsattu ta'e reaction formation defense mechanism fayyadamte yeroo baay'ee warroonni dhiiraa waan kana ni fayyadamani.
michoota akka qajeelatti ofii isaati akka ajaa'ibatti jaalatu takka gaafii jaalalaa yeroo jalqabaate ofii isaati kan gaafate maal jedha bar gaafii jaalalaa jalqaba isiin na gaafate hiriyaa isaati gizeemu isiitu yeroo jalqabaate bilbila kiyya namarraa fudhatee naa bilbileedha garuu gocha dubbatu jiru kana isa namni godhe namni yeroo jalqabaate bilbila ishee iyyafatee fudhatee dawwaleef teekstiis barreesseef gaafii jaalalaas gaafate isa garuu maal jedha faallaa waan sanii immoo isheetu bar bilbila kiyya hiriyoota kiyyarraa fudhatteeti teekstii naa barreessitee gaafii jaalalaa osoo an didu giddii na gaafattee na amansiiftee jedha maaliif gaafa isatu gaafateetiin hin amansiifatedhaniin jaalalatti jirtaati jedhee akka namni gadaantummaatti isa laalutti ilaala uf qaalessuudhaaf jedhee gaafa ufii kadhate ka ufii kadhadhee giddiidhaan na jaaladhu jedheeni tana gaaf dhage akka hiriyyaan isaa isa tuffatu ilaala garuu sammuu fi tana saayikooloojii fi kana diiviloopi godhuu fi tiisuuf jedheeti isheetu na jaalatte isheetu bara akkanatti bilbila kiyya fudhatee maal na wajji taate jedhee waan ufii godhe san isitti dabarse yoo kan himu taate yeroo kana maal fayyadamee reaction formationidha jechuudha akkasumas namoota tokko jira warra arganii beektan jedhee yaada zigaal waan jedhamu jira fakkeenyaaf hiriyoota kee kan nyaata jiranitti dhufta yeroo dhuftu keessi kee beelahuu jira garuu ati quufe hin nyaadhu jetta garuu keessi kee maal sin jedha nyaadhu sin jedha beela qabda garuu ati maal jetta zigaal goote takkaawu adaba waan jedhan san gooteeti nyaaddoon quufe jira jetta garuu keessan garaan nama sanii beela qabaa nyaata san ni fedha jechuu keessan garuu inni hin fedhu jedhee ibsa jechuu oppoziitii fiilingii dhugaa isa keessa jiru sanii yookaan ibsatu ta'e reaction formation jedhama kanaafuu namni nyaata tokko nyaadhu ittiin osoo keessi isaa fedhu hin nyaadhu yookaan jedhu taate zigaal yookaan godhu taate maal jala jira reaction formation defense mechanism fayyadama kanaafuu reaction formation defense mechanism zigaala isa jennuun takkaawu adaba godhu isa jennuun sanii jechuudha kanaafuu yeroo baay'ee wanti isiniidhaan barbaade ijoolleen shamarranii gisee tokko inni hiriyaa isaa biratti ani isheen jaaladhu bar isheetu jaalatta ani jaaladhu maal yoo kan jedhu taate dhugaa isinitti fakkaate hiriyaa keessan ka jaalattan sanii akka adda hin baane hiriyaa dhugaa sanii isin jechuu barbaada maaliif inni defense mechanism fayyadamuutti jira malee dhugaan isin jibbee ta'uu dhabuu mala jechuudha faallaa waan isa keessa jiruuti yoo inni ani isheen jaaladhu bar isheen jibbaa yoo kan jedhu taate truus feelingiin isa keessa jiru isin jaalata waan ta'eef jarjartanii akka addan baane isin jechuu barbaada inni dhumaan mootuyyuu sublimation kan jedhudha jechuudha kanaafuu defense mechanism keessaa inni dhumaa sublimation jedhamu kun immootu maal jenna waan tokko agreessivummaa qabdu haa ta'u loovii qabdu haa ta'u heetii qabdu haa ta'u kallattiidhaan hawaasatti yoo kan baafatu ta'e hawaasni sirraa fudhatuu dhabuu mala kanaafuu ati akka kallattii jijjiirteetiin maal goota akka faalaasii reederingii san kallattii jijjiirteet akkam goota waan hawaasni jaalatu keessa waan feetu san bahatta fakkeenyaaf ati shamara takka jaalattee mana isheetti itti dhayxee dubbisuu hin dandeettu takka wajji haasa'uu hin dandeettu maaliif maatiin ishee ni lola waan ta'eef kanaafuu ati amma maal goota barsiisummaa eegalta kilaasii tiitoriyaalii barsiisuu eegalta kilaasii tiitoriyaalii barsiisuu gaafa eegalte hawaasa biratti kilaasii tiitoriyaalii barsiisuun fudhatama qaba hawaasni kamuu hin barsiisin siin hin jedhu isheen sun immoo kilaasii kee akka hordoftu garaa jalaan itti himta isheen sun kilaasii kee hordofuudhaaf dhuftee achi keessa ati ishee tana ni jaalatte kanaafuu sababa isheen kilaasii kee hordofuuf dhufte saniin ati jaalala kee yeroo isii barsiiftu keessa yoo kan ibsattu taate maal jedhama defense mechanism itti fayyadamte kun sublimation kan jedhamudha jechuudha akkasumas namni tokko ka uumamaan agreessivummaa qabu jira garajabummaa nama miidhuu nama tumuu ka barbaadu jira namni kun kallattiidhaan nama tokko yoo kan tumu taate ni adabama seerri san dhiisu waan ta'eef kanaafuu namtichi kun nama tumuudhaaf waan hawaasa biratti fudhatama qabu tokko keessan waan kana baatuu qaba agreessivummaa ofii takka niyyaa ofii tana baatuu qaba maal godha poolisii oromiyaa haa ta'u poolisii federaalaa haa ta'u dhaqee dorgoma hin galma achirratti gaafa poolisii ta'e amma agreessivummaa duraan qabu san takka nama wallole nama wayiitti wallolee jira haa jennu nama walloleen san immootu irraa kafalatu barbaade nama san yoo kallatti man itti bahee nama san katumu taate seerri san dhiisu hawaasni illee san dhiisu garuu maal godha poolisii dorgomaa gaafa poolisii dorgoma poolisii keessa gaaf seene poolisiin yoo nama tume namni isa gaafatu hin jiru qaama seeratti waan ta'eef kanaafuu amma waan gaafa sanii san agreessivummaa ofii takka garajabummaa ofii fi haloo baachuu barbaade san waan hawaasa biratti fudhatama qabu wayii seenee achi keessan haloo san yoo kan baatu taate defense mechanism inni fayyadame sublimation kan jedhamudha jechuudha akkasumas immootu yeroo takka namni tokko waan tokko fakkeenyaaf namni GB faa dalagan tokko jira GB san takka ispoortii isa wanni dalaganiif fakkeenyaaf namni tokko yoo kan tuffatamu ta'e
nama isa tuffate san haalli inni itti miidhu yoo kan dhabamuuf ta'e kallattumaan maal eegala inni ispoortii eegala takka humootu tapha kubbaa miilaa keessa seena nama san wajjin tapha kubbaa miilaa keessa gaafa seene nama san tapha keessatti fakkeenyaaf akkuma nama kaasii irraa fudhatutti yoo qajeellotti dhiitee kan cabsu taate haloo gaafa taphaan duratti wal lolanii san tapha keessatti yoo kan irraa bahatu taate namtichi kun difeensi makaanizimiin inni fayyadame saayikooloojii isaa kan yeroo baay'eedhaaf nama isa miidhe sanitti yaaddahaa ture akkamitti akka isa miidhuuf akkamitti akka irraa kafalatuuf yaaddahaa ture san saayikooloojii isaa san tiisuudhaaf takkaa'uu tasgabbeessuudhaaf jedhee tapha keessatti nama san taphachuun hawaasa biratti fudhatama achi keessatti yoo haloo san kan irratti bahatu taate difeensi makaanizimiin inni fayyadame sublimation difeensi makaanizim kan jedhamudha. Kanaafuu difeensi makaanizimiin kun waan jireenya guyyaa keenyaa keessatti nuti hundi keenyaa itti fayyadamnudha. Example fedhee yoo jijjiiree isinitti fide dhabuu hin qabdanii maaliif jennaan erga konseptiin isaa isinii gale exampleota isaa itti kabiraas fudhattanii dalaguu dandeettu yeroo hunda firoomsii saayikooloojii irratti gaafiin 6 5 yookaan 7 kan hin hafnedha. Saayikooloojii faayinaala keessan irra chaaptarri firoomsii keessan kana waan ta'eef likkitti adda baafattanii hubachuu danda'uu qabaattanii waan isin hin galle mootu kallattii telegiraama chaanaalaatiinis gaafachuu dandeessu. Kanaaf our use of defense mechanism is not considered as what inappropriate or unhealthy unless we rely on them to what an extreme level jedha. Kanaafuu defense mechanism fayyadamuun keenya kuni akka maalitti hubatamu jedha akka inappropriate fi unhealthy ta'etti fayyadamummaa fi akkasumas immoo akka waan hin barbaachifneetti hubatamu jedha. Yookaan akkasitti hubatama garuu yoo nuti isumarratti extreme level isumarratti kan hundoonu ta'e yoo nuti sammuu ta'e defense mechanism kana qofa irratti kan ufirkifnu taate qofa inappropriate fi unhealthy ta'a jechuudha. Defense mechanism nuti fayyadamnu sun defense mechanism sirriiti miti jedhamee ka hubatamu takka ka ilaalamu yoo nuti yeroo hunda isuma fayyadamnu fakkeenya rationalization yoo kan fudhannu ta'e yoo yeroo hunda nuti kijibumaan ragama sobaa dhiyeeffannee self esteem fi self confidence keenya fayyadamuu baannee yeroo hunda sababa dhugaa dho'isinee sababa sobaa kan fayyadamnu taate hamma oloo ta'e akkuma dammi yoo baay'ate bushaa'u sanitti defense mechanism kana fayyadamuulleen gaarii ta'e saayikooloojii keenya tiisuuf yoo garuu nuti hedduu isaa irratti kan hundoonu ta'e sakkaawu defense mechanism kana haala malee kan fayyadamnu ta'e defense mechanism nuti fayyadamnu kun maal hin ta'u sirrii hin ta'u maal ta'a malee inappropriate fi unhealthy ta'a jechuun miidhuu danda'a deebi'ee waan ta'eef kanaafuu haala sanii adda baafachuu danda'uu qabaanna. Remember that all of us defense mechanism to manage what our conflict and stress dha waa yaadachuu qabnedha. Hundi keenya defense mechanism kan fayyadamnuuf maaliif jedha to manage our conflict lola nutti uumamee fi akkasumas dhiphina sanitti suufi lola karaa kamiin uumame super ego fi id gidduutti uumame egoodhaan manage ta'uu dadhabe san furuuf jennee maal fayyadamna defense mechanism fayyadamnedha. It may not be what possible to get through life without what such defenses jedha. Jireenya kana keessatti waanuma akkanatti argannu miti jedha. Maaliif malee defensii arma olitti dubbanne kanaan malee kan akkanumatti takkaa'u dhalootumaan uumamaan argannu mitedha. But excessive use may create what more stress than it alleviates jedha. Waan inni psychological problemii hir'isu san caala maalii isaattu caala jedha. Yoo haala malee kan fayyadamu ta'e dhiibbaa isaattu caalaadha. Kanaafuyyuu as a student you are not expected to use this psychological defense mechanism at extreme level rather than what using at intermediate or moderate level. Moderate level itti fayyadamu qabna malee extreme level itti kan fayyadamu ta'e maal ta'uu danda'a jedha. Faayidaa inni nu buusu sanirra takkaa'u mootu problem psychology inni hir'isu sanirra miidhaa inni nurratti uumutu caalaa takkaa'u dhiphina inni nutti fidutu caalaa jedha. Kanaafuyyuu asirratti xumuruun duratti introduction psychological trait theory waliin ilaallee asumarratti dhaabna. Trait theory of personality kun there are 3 theories of personality. Previously we learned one theories of personality which is called psychodynamic or psychoanalytical theory of personality. But now we are starting trait theory of personality. Theory of personality kan jennuun kun bal'inaan konseptii hedduuf jalaa qaba waan ta'eef yeroo itti aanu kan waliin itti deebinu ta'a. Maaliif amma yoo kan jalqabnu taate sa'aatiin kennallee dheerachaa deema waan ta'eef isinillee dhageeffachuudhaaf isin nuffisiisa waan ta'eef paartii itti aanuun bareechinee kan waliin itti deebinu ta'a.
haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Hundi keessanuyyuu chaanaala kana sabskraayibii, koomantii, laayikii, sheer gochuudhaan waliin haa guddifnu isiniin jenna. Galatooma.